يا آمنتو الله jechuun maal jechuudha beektaati? isa nan baradhaati Allah jechuun uumaa dhattanii amantu isinaan garuu waan tokko Ni amannaati jechuun maqaan kun maqaa eenyudha jetteetiin beektaati? Allah jechuun ani hin beeku an Allah isuma si wanta rabbi sin jettuun garuu rabbi Yesuusittan beeka. Ati ka beektu siin jenne ka Yesuusii dhadhiisi. Allah waa'ee Allah dhasi gaafachuu jedhe. Allah jechuun ke sanarraa dhoowwaa ka maaganna darbatu shuu silaan jeegne hin darbatina shuu yaane. hin darbatina. Atilleen yoo kolfite malee waan biraan dubbatin hin arrabsin. Tole akkisiin jedhe Umari Allah jechuun maalidha eenyudha beektaati? Allah jechuun eenyudha yoo beekuu hin danda'in siif dubbadhaan rakkoo miti. Ayyeen Mee waa sii bana yeroo takka waa sii bana mee yeroo takka naafoo si kompiitara irraa waa sii banee Biriitaanikaa jedhameeti. Biriitaanikaa beektaati? Biriitaanikaa kan jedhamu wannaa beekamaadha muusu'a guddaadha. Information bakka itti walitti qabamu beekamaadha guddaadha. Dubbisuu dandeessaa kan kiristaanonni barreessan Biriiteentu barreesse malee yuunivarsiitiilee gurguddaa keessa piroofeesaroota jirantu beektota addunyaatu achirratti waa barreessa. Musliima barreessaa kan jenneef wanni Biriiteen biyya kiristaanaatti barreeffame malee keenyaa miti jechuu barbaadeeti. Mee baneetiin si mul'isa. Ustaazi dhiifama dheeda seeneen ture gaaffii kana gaafachuuf bakka yeroo takka sii dubbisa ragaa wajjin si mul'isa ishiin jechuudhaaf moo ragaan barbaadda? ragaa quraanaa naa mul'istu waan si amansiisuun si mul'isa yeroo takka obsi argu jirta isaa Biriitaanikaa kan jedhamu isa kanaadha. Biriitaanikaa kan jedhamu san argu jirta mallattoo isaas ilaali. Biriitaanikaa jechuun sanarraa dhoowwaa shuu mishimanni keessa sira. obsi mucayyoo obsi sirraa dhoowwina yeroo kina ijoollee isa nama buusan ikkoo shuu nama buustundee mafataa. hin buusinaa kan taphatina ijoollee maaliif taphatan isaa? hin buusinaa yeroo takka yoo isiin rabbeessite malee ammaaf hin buusinaa dhiisaa akkasumatti. Ustaaz naannoo Biriitaanikaa jechuun si hin deemini tole hin deemini Allah jedheetuma irra sii barreessa waa'ee Allahidhaa ufumaa isaati siif hima. Allah jechuun eenyuun akka ta'e jechuudha. Eeshi tama. Allah maqaan jedhu kuni maqaa eenyudha akka ta'e inni ofii isaatiin dubbata. Sirriitti ilaalaa sitti. Maqaan Allah jedhu maqaa Arabiffaa al-Ilaah jedhurraa kan fuudhame. Ilaah jechuun ammoo the God. Rabbii tokkicha saniif dubbatama. Maqaan kun the name is origin can be traced to the earliest Semitic writings in which the word for God was El or Eloha. Argu jirtanii miti isaa. Maqaan kuni originiin isaa yookaan ammoo bakkii hundeedhaa bakkiin irraa dhufee jedha. Warra baharra jiran warra Semitikiidha jechuu afaan Hibruu dubbatan afaan Aramaayikii dubbatan Siriyaanii dubbatan warroota kanneen afaan Arabiffaadha dubbatan jechuudha. Wanna jecha maal jedhu irraa dhufee jedha jecha il jedhu kan warri Hibruudhaa fayyadaman el ka jecha jedhu Elohi illee yeroo jedhanii dubbatan jechoota kanaan wal qabata. Si garaa miti isaa jechoota kanaan wal qabata. Booda irratti maal jedha sirriitti akka ilaaltuuf asitti sirriitti ilaali akka irra sii maraaqwa yeroo takka. Maal jedha bakka tana sirriitti ilaali. Bismillah. Aywa sirriitti ilaali. Jechi Allah jedhu jedha jecha afaan Arabiffaa keessatti Rabbiidhaaf subhaanahu wa ta'ala kennamu. Allah is the standard Arabic word for God. Jecha Rabbii guddaadhaaf kennamudha. Eenyuufillee dubbatamu isaan malee. And is used. Amma sammuu ni fayyadamama. Jechi Allah jedhu kun ni fayyadamama. Sirriitti ilaali. By Arabic speaking Christians and the Jews as well as by Muslims. Akkana jechuun warri Arabiffa dubbatan kiristaanonni fi Yahuudonni illeen akkuma muslimtoonni hundi isaanii fayyadaman sanitti Yahuudotaa fi kiristaanonni illee fayyadamanii jedha. Jechi Allah jedhu isa kanaadha. Jechi Allah jedhu waan biraati miti hiikni isaadha. Rabbii tokkicha jechuudha. Isumaaf qofa fayyadama. Si galaa miti isaa? Isaaf qofa fayyadama. Jechi kun ammoo jecha Semitikiidhaati. Waan muslimni qofti fayyadamuu miti. Yahuudonni illeen Yahuudota Arabaa illee fudhatte Yahuudonni Araba keessa jiran
الله جدني فيدمن كريستيانون عربا كيس جيران اللهم جدن مسلمتون اللين اللهم جدن اكو مسلمتون فيدمن كان فيدمن انسان بسم الله الاب جدن وغدبتن مقا الله اباتين جدن اكسم مقا واقيو ابا جتن كان انسانمو بك واقيو جدوسن الله جدني دبلتان يهودون اللين اكسم فيدمن مكان الله جدو مقام مسلم نكو فيدمو دامت الدنيا كان كيسد مقا كريستيانون افان عربا دبتنس فيدمن مقا هندئات فكين يفهم افان ارمايكيتين افان ارمايكيتين مكان الله دا اينو جدا غافدا افان ارمايكي جچون افان يسوع كريستوس افان يسوع كريستوس اتين جلقب دبته افان ارمايكيتين مكان ربي دا الله افان بروتين الوهي ال اللي جداني ال اللي جدان سي كلامتيسا مكان الله جدو امم توكو فين دبتم uumama tokkoof dubbatameen beeku seenama keessatti jechuudha. Seenaa keessatti uumama tokkoo fi dubbatameetiin hin beeku. Addunyaa kanarratti uumama tokkoof dubbatameen beeku. Tamaam? Maqaan Allah jedhu isa kanaadha. Akkaataan hubannaadha. Akkaataan kiristaanonni itti hubataniif, akkaataan muslimtoonni itti hubataniif, akkaataa rabbiin itti himan keessatti garaagarummaa ni qaba dhugaa. Fakkeenyaaf amma kiristaanonni Allahiidhaan abbaadhaan jedhaniin. Muslimtoonni ammoo lakki abbaan jedhinaa jedhan. Yahudonni illeen faalla waan saniin adda alaadhaa qaban. Kiristaanota fakkeenya Yahudota biratti Rabbiin nama fakkaachuu danda'a jechuun akkuma nama waan namaan himan inni himan. Rabbiin ni dadhabeefaa jedhan. Rabbiin ni hinaafee jedhan. Rabbiin dirqisiifnaa jedhan. Wantoota akkanaa kanneen sirriidhaa miti jennan. Kiristaanota biratti ammoo Waaqayyo akkana ta'e Waaqayyo nama ta'a jedhan isaan biratti. Inni kun sirriidhaa miti jennaan. Si galaa miti kun akkaataa itti amantiiti malee Allah jechuun maqaa uumamaatii miti. Maqaa uumaa tokkicha samiif dachii uume isa Elooh jedhamu afaan Arabiffaa afaan Ibruutiin isa Elii jedhamu isa Allah jedhamu afaan Aramaayikiitiin isuma santu Allah jedhameeti yaamama. Akkasa sii galuu qaba siin jechuu barbaadeeti. Okay, ustaazi ifamaan tokko dhaggeeffachaan ture miutiin godhadhe malee jiraachuu masaa jira eegatee fakkeenyaaf jiraachuu isaa kan inni ittiin beeku fakkeenyaaf maqaa Yesuusiitiin waan meeqattaa oola maqaa Allahaatiin wanta ta'e tokko nagarra jiraachuu isaa maaliin hin beekaa. Amma namni tokko jira jedhee amanuu hin qabu waan ragaa wanta qabatamaa maaliin beekama maqaa Yesuusiin jaamaaf fayyi wanta naafa diriira wanta meeqattaa oola. Ati kiristaanaami yeroo takka dhiifamu wajjin ati kiristaanaami. Sirriitti. Hayyee macaafuma kan kee irraa Allahiin samiif dachii uumee kan jedhu yoo sii fide hoo Yesuus akka Allahi kadhatu yoo sii fide hoo itti amantamu namantu. Amma fida. Allah wanta jedhamu fida. Hayyee rakkoon qabu. Allah Yesuus Kiristoos Allah kadhachaa bulee kan jedhu sii fidaan. Yesuus Kiristoos Allah kadhachaatiin bulee kan jedhu sii fida. Hayyee fida. Haaya tole. Yoo dubbisuu dandeesseef si galaa miti afaan Baayibil wannaa keessa seenee fidaaf yaa jamaa. Baayibil haabii kama pheenxee keessa seenee fidaaf. Ragaa nan baafadha bakka isaa. Rakkoon qabu baafatteen deebi'a. Baayibil haabii afaan Arabiffaatiin Baayibil haabii jechuu beektaa isa kana. Isa kana beektaa isaa Baayibil haabiin keenyaa miti afaan kama warra wannaati keessanuma. Keenyaa miti beeki. Keenyaa miti inni kun keenyaa miti tokko isaa waan nu wal qabatu hin qabu. Si galaa miti isaa waan nu wal qabatu hin qabu. Afaanota garaagaraatiin kan ragaa inni kun guutuun isaa. Ragaa ani isa kan keenyaa isan itti amannu irraan barbaada bakka isaanitti maa nan baafadha. Kun keessanii bar Baayibilaabiin mucaan maal akkana gowwaa taasa? Keessanii bar kun keenyaa miti. Ustaazii arrabaa yooma waan bedhete usniin kabaja. Dhaggeeffadha. Ragaa maaf hin dhageenye keenyarra jettaan kan keetumarra sii kennu jira. Macaafarraa natti maa nan baafadha natti maa ustaaz. Macaafumarra siin jechuu jira bar macaafumarra siin jechuu jira. Bakka isaanitti maa nan baasaan aan ofii koo nan baasaa bakka isaanitti maa. Luuqaas boqonnaa jaha lakkoofsa 12 sii baasuudhaaf. Allah inni akka inni kadhate jechuudha. Sii galaa miti isaa? Sii galaa wanni siin jedhe kun? Ayyee Luuqaas boqonnaa jaha lakkoofsa 12 ayyee. Okay tamam ayyee. Aye, mee dubbisuuf bira bakka qabdu sani dubbisme. Si dubbisi as deebi dubbisi Umaree ka jettu. Allah wanta du'eessaa. Eessaa jira.
Okay, dubbisi. Isuma san dubbisme. Ustaz, sagaleen kun jiru yoo naqee dubbisee dhufe mee namni kiristaanas jala jiru abaasu. Okay, tamam. Sagaleen dubbisee ana. Asuma keessatti sagalee dubbisee. Hayyeton. Maal jedhamee sibira maal jisin jedha. Dubbisa tara koon qabuuti. Baasaa nan dubbisaa ustaaz, sagaleen dubbisee deebi'a. Okay, tamam. As baasaa jira. Sinifin baasanatti hima. Luqaas hin baasi dubbisi yeroo takka dhugaan tokko jaka jettu. Ayya. Luqaas boqonnaa meeqa? Boqonnaa 6 lakkoofsa 12 baa. Ayya. Okay. Yaa jamaa sirriitti ilaalaati. Kuni takla haymanooti websaatiin kunillee kanuma kiristaanaati. Kenya miti Senegal miti isaa. Arabic language Arabic maal jedhaa sitti sirriitti ilaalaa sitti mee qaadur. Osoo wanna isin hin jenne Arabic maal jedhaa sitti sirriitti dubbisa. Arabic Bible. Kenya miti kitaaba Kenyaadha miti. Yoo sirriitti ilaaluu barbaaddee takla haymanooti kan jedhamu kun wanna websaatii guddaadha wantoota garagaraadha of keessa qaba. Arabikiidhaan bana tayyib kun amma kitaaba isaaniiti. Kitaaba isaaniiti. Tamam. Dubbisati agasii fi lakkoofsa 12 irraa. Yeroo sanatti Yesuus gara gaaratti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa buleedha. Aywa, bareeda goote. Galatoon ulfaadhu goobazii koo. Tamam. Anammoo amma isuma kana bakkuma ati jette kana Arabiffaan baaseetti itti mul'isa. Maal jedhaa aslaali sirriitti bakka kan bakka sii deemise kan. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12. Wafii tilka ayyaam guyyoota san keessa jedha kharaja ila aljabali liyusalliya gara gaaratti ol bahe liyusalliya jechuun kadhachuudhaaf وقضى الليل كله هل كان قوتو يراوته في الصلاة لله الله في صلاة راوته جد الله في صلاة كيست راوته جد الله في صلاة هل كان قوتو بولي جد هلا كنو جد كان أرجو جرتامي تيسا الله جد كوني ما جافا كينيا متي ما جافا كيسن كوني ما جافا كريستاناتي كوني ما جافا كريستاناتي الكتاب المقدس الأمر بفان الله يرف صلاة بولي جد كونو بكا كان أرجو جرتامي تيسا بكا أستاذ Macaafa qulqulluu dhaggeeffadhaa kaasa isinitti afaan Oromootiin hin jira isinis qabdu waan ta'eef achi baasaa nama biraan isa arguuf akka ta'utti. Maal Allahin afaan Oromootii miti bara afaan Arabiffaatiis. Haa ta'uuti achi baasaan jedhe aan achi baasaati afaan Oromootiin. Asuma si baasuu jiraami isuma si baasee bara afaan Oromootiin maal Allah jecha jedhu miti. Afaan Oromooti Oromootu hiike malee maal way wannaa quba qabamoo faranjiinu quban qabdu faranjiinu gaadii itti fayyadamu. Anammoo jechi Allah jedhu jecha afaan Arabiffaati. Bakka kana dattanii akka dubbifattan hin barbaada. Haa ta'u Allah wanti jedhamu Quraana wangeela keessatti iddoo tokkotti barraa'ee hin jiru. Isa kana fudhatamuun fudhattu yeroo takka. Macaafarraa baasaa wanta hin jirre kan jedhu afaan Arabiffaara kan jiru kana fudhatamuun fudhattu. An Arabiffa hin beeku